Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya oduu sa'aatii kanaa isinitti himna oduu sa'aatii kanaa kan isinitti mo'anne Mallasa Dirbsaati. Xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed walitti bu'iinsi tibbana godina Wallootti uumame walitti bu'iinsa uummata gidduutti ta'e miti jedhe. Xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed turtii OMN waliin taasiseen walitti bu'iinsa kana duukaa qaamolee fedhii siyaasaa qabantu jiru jedhee jira. Akeekni isaa uummata lameen walitti buusuu akka ta'es himee jira. Akeekni isaa achiin tuqanii uummata Oromoo as jiru kakaasanii uummata Amaaraatiin walitti buusudha. Uummanni Amaaraa fi Oromoo walitti bu'uun Oromoofis Amaaraafis faayidaa qabu. Biyya kanaafis gaagama waan buusuu qabuuf of eeggannoo barbaachisa. Hiriirri aantummaa uummata Walloo fi Oromiyaa keessatti godhamu kabaja saba kamiituu akka hin tuqne hiriirtonni of eeggannoo taasisuu akka qabanis Jawaar hubachiisee jira. Uummanni keenya gochaachitti godhamu balaaleffachuu aggaamii godhamu balaaleffachuun nagaa godina saniitii fi biyyaatiif dhaabbachuun obboleeyyan isaaniitiif naatoo qabaachuu waan gaarii. Naatoo kan ammoo bifa hiriiraatiin bifa adda addaatiin deeggarsaa jira uummanni. Garuu of eeggannoo gochuu barbaachisa. Akkuma reefu leenjii waan hojjan hundumtuu reaction ta'uu qabu. Maaliif gabaana darbaatamaniif maaliif? Burraayyuu irraa kaasee amma ammatti wanti humnoonni adda addaa ittiin deeman Oromoo maqaa balleessuu, Oromoof saboota walitti buusuu akkuma armaan dura qabsoo keenya xureessuudhaaf Oromoon nama nyaata, Oromoon saboota isa keessa jiru nammatu fixuu barbaade yaanii walola oofaa turan san har'a immoo Oromoon aangoo qabatee saboota isa keessa jiran saboota ollaa isaa miidhaa jira akka jedhamu barbaadanii jechuudha. Kanaaf keessattuu Amaaraa fi Oromoo walitti buusuudhaan Oromoon Amaara fixe olola jau oofuu barbaadu jechuudha. Kanaaf hiriira goonu keessatti tokkoffaa dhaadannoonis jechoonni darbatamanis kan barreeffamanis taatu afaan hin deeman kan saboota tuqan ta'uu hin qaban. Kan jaalaaf obbolummaa saboota walitti dhiyeessan ta'uu qaban. Ka Oromoo fi Amaara walitti dhiyeessan malee kan addaan fageessan ta'uu hin qaban. Rakkoon nageenyaa godina Walloo qabbaneessuuf mootummaan federaalaa humnoota nageenyaa tattamaan bobbaasuutu irra ture kan jedhe Jawaar ammas taanaan mootummaan humnoota nageenyaa federaalaa bobbaasuun sirrii akka ta'e himee jira. Rakkoon nageenyaa tibbana Kamisee fi naannoo isheetti mudatee furamaa jiraachuu waajjirri nageenyaa Walloo godina addaa saba Oromoo beeksise. Itti gaafatamaan waajjiricha obbo Abduu Mohaammed yaada bilbilaan OMN fi kennaniin humni nageenyaa mootummaa federaalaa fi raayyaan ittisa biyyaa seenuu isaatiin haalli nageenyaa fooyya'anii naannichatti uumamee jira. Daandii fi dhaabbileen daldalaa tibbana cufamanii turan banamuu sochiin geejjibaas bakkatti deebi'aa jiraachuu ibsanii jiru. Walitti dhukaasni dhaabbatee rakkoo mudate mariin hiikuu fi hawaasa waliin bakka garaagaraatti mariin taasifamuu eegaluus obbo Abduun OMN'tti himanii jiru. Hiriirri deeggarsa Oromoo Walloo magaalota Oromiyaa garaagaraatti har'as itti fufee adeemsifamaa jira. Haaluma kanaan godina Harargee lixaa magaalaa Hirnaatti uummanni hedduun hiriira bahee jira. Godina Harargee lixaa magaalaa Hirnaatti hiriirri deeggarsa qeerroo qarree barattootaa fi hawaasa magaalattii fi naannawa ishee hirmaachise aggaamii uummata Oromoo Walloo irratti godhame mormuun gaggeeffamee jira. Hiriirtonni kunneen aggaamiin akka kanaa tattamanii dhaabbachuu qaba jedhanii jiru. Hiriira kanarratti qeerroowwan qarreewwan barsiisonni barattoonni fi jiraattonni magaalattii fi naannawa ishee hirmaatanii jiru. Aggaamiin kun tattamanii dhaabbachuu qaba jedhanii jiru hiriirtonni. Bifuma wal fakkaatuun magaalaa Jimmaattis tumsa uummata Walloo fi uummanni hedduun hiriira bahe. Hiriira kanarratti barattoota yuunivarsiitii Jimmaa dabalatee qeerroowwan qarreewwan akkasumas jiraattonni magaalattii hirmaatanii jiru. Aggaamiin uummata Walloo irratti aggaamamee dhaabbachuu qaba jedhan hiriirtonni. Hiriira guddaa ture amma goolabame
ajjecha uummata waloo irratti raawwatamaa jiru bakkaawwamee jiru waraabbatudha. Ilmaan Oromoo kan qabsoofneef qeerroo warra gabe du'a ilmaan Oromoo hambisuuf malee ilmaan Oromoo ilaaluutu callisee ilaaluufi miti. Kanaaf du'a ilmaan Oromoo walloo irratti gaggeeffamaa jiru mootummaan callisee ilaaluun qabu birmachuu qaba. Amma magaalaan tasgabbaa'ee barattoonni sirbaa gara mooraatti deebi'aa jiru. Waltajjii marii uummataa naannoo Oromiyaa fi Beenishaangul Gumuzii magaalaa Asoosaatti qophaa'e. Waltajjii marichaa irratti pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Lammaa Magarsaa fi ministeera nageenyaa Mufariyaat Kaamilee argamanii jiru. Waltajjicha irratti hirmaachuu fi buufata xiyyaara Asoosaa yommuu gahanis pirezidaantiin naannoo Beenishaangul Gumuz Bwashaadli Hassanii fi hooggansi naannichaa biroo simannaa taasisaniifiti jiru. Hooggansi kanneen biilboordii waliin jireenyaa fi tokkummaa uummataa mul'isuus eebbisaniit jiru. Godina Shawaa Kibba Lixaatti daandiin Walisoo fi Amboo wal qunnamsiisuu sababa harkifannaa ijaarsaan waan addaan citee fi rakkoo hammaataa keessa jirra jedhanii jiraattonni. Bulchaan bulchiinsa godina Shawaa Kibba Lixaa gama isaaniitiin rakkoon kun dadhabina kontiraaktaraa ta'uu shimuun kontiraaktericha unee furmaata argata jedhanii jiru. Guyyaa wariyoo dabalatasaa qindeessira. Godin Shawaa Kibba Lixaa daandiin kiiloomeetira 64 caalaan Amboo Walisoo wal qunnamti. Sababa naatiin xumuraa dhabuun rakkaa sabii Oromoo godinaa lamaan kee jiraatan addaan citanii jechuun jiraattonni hoommatan. Daandiin kun daandii Ambooti, Amboo Walisoo, Walisoo Amboo obbolaadha. Ilmaan Liban Maccaat jarra lachuu. Warra obbolaa kan akka isaan waliin qunnamne barbaadamoo maayinii jennee gaafanneera. Kunis daandiin kun wal qunnamsiise Amboo Walisoo wal qunname waa baay'ee waan hojjetuuf ani sababa natti fakkaate. Namni rakkachaatti dararaa jira sababa daandii kanaati. Karaa kanaan kun asii kaaseeti Amboo kaaseeti Wallagga dasii daandii adeemudha. Kan hatame kan uummataati kan sabaati akka deebi'u taasisuudha. Kan hatame daandiin immoo kontiraaktarii biraatti kennamee akka immoo xumuramu taasisuudha qabu. Jiraattonni kun akka jedhanii daandii waggoo 3 jedhamee qabame turtii waggoo 5 boodallee xumuranaatti lamii lolaan nyaatam jiraachuu dubbachuun yeroo Oromoon bulchuu jiru nama dhiibne jiru bineensa jiraachuu jirraa jedhan. Kanaaf immoo sababii rakkoo bulchiis gaarii ta'uu dubbatu. Kanaan dura ganna darbee keessa jechuudha. Laga kanatti galaanni nama nyaataa ture jechuudha. Laga baay'ee guddaadha bishaan kuni akka yeroo qobonaa kanaa miti. Ganna darbee kanaan asiin ceenu dhabame gaafti inni magaalaa jiru magaalum bulee inni immoo gamana jiru maatii isaarraa daddabulee jira. Haati daa'imarraa daddabultee jirti gabaa dhuftee galuu dhabde jechaadha. Karaa galaana kanaaf qoraan jeetu dhabame. Daandiin kun baay'ee awwaara faana biddeena nyaatu. Awwaara faana biyyoo namni nyaata. Sareenuu harreenuu amma biyyoo dhiifte biyyoo irraa xaxxara gamaarreerrayyuu. Amma ammaatti uffata tokko uffannee baane uffata sana uffanni sun idda daaraa keessa gangalannee magaalaa kan awwaarri ka uummanni namaarri qorqorroon adiidha malee qorqorroo diimaa jira otoo ol baate qorqorroon diimaa fakkaata. Bulchaan godin Shawaa Kibba Lixaa Aab Baay'isa Huuma Gonfaa rakkoon karaa kanaan wal qabate uummati kaas dhugataa amanuuni rakkoon ta kontiraaktaraatiin hun jedha. Kanaaf kontiraaktarii karaa kan ijaaruuf waliigalteen mallatteeffaman mari'amu dubbata. Qabeenyi daandii kana ijaaruudhaaf naannaa kanarraa kan uummata kanaati kan biyya kanaati. Qabeenyaan kun ijaarsa daandii saniitiif odoo hin ta'in faayidaa nama dhuunfatiif oolaa akka ture odeeffannoo hin qabnu jechuudha. Kanarraa ka'ee dhaabbatichi akka kisaaraa keessa galee fi daandicha ijaaruu hin danda'in yookiin ijaarsa isaa itti fufsiisuu hin danda'in baay'ee turuu isaarraa kan ka'e akkuma jette daandii akka ciccitu innumti cirrachaa duraan turerree biyyoodhaan akka uffifamu ganna immoo galaanaan akka rakkatu rakkoo hammaataarraa akka gahaa ture baatii lama. Andura ofii kiyyaaf irra deemee ijaan argee mootummaa naannootiifis federaalaafis riipoort akka ta'u taasifne jechuudha. Kanarra kaa'amee xiinxala godhameen dhaabbanni kun daandii kana ijaaruu itti fufuu akka hin dandeenye waan barameef seeruma isaa eeggatee addaan citeera jechuudha. Ari'uun alatti qaan bulchiis keessanii wal ta'ee uummati miilmaal gootan jennaan akkan jedhe. Kana booda hanna akkasii uumamu kamiifuu uummannu yeroo nuun kennu jechuudha. Kanaaf dhimma ragaatti qabnu hooggansa keenya ta'ee abbaa fe'e anarraa kaasee godina kana keessatti ana jalqaba kan jiru. Anarraa kaasee abbaan fedhe kana keessa jiraachuu isaa qabatamaadhaan irra geenyee taanaan tarkaanfiin fudhannaa kan akka fudhannu immoo manni godina keenyaas hin beeka dameewwan adda addaatiin waan fudhachaa jirru isinis odeeffannoo waan qabdaniif jechuudha. Dhumirra yeroo hojii tokkin caal keessa piroojeektii kan dabarsuun akka kontiraaktara biraatiif kennan nutti himuuni dafne deebiitti kenninaan hun jedhan. Almost kontiraataa dhaabbata biraatiif kennuuf deemaa jiru waan ta'eef baatii tokko booda daandiin kun deebi'ee kontiraaktara biraatiif kennameen ijaarama abdii jedhudha kan qabnu jechuudha.
Godina Harargee ba'aa Baabilleetti namoonni qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqaafamanii turanii turtii ji'a 9 booda gama qe'ee isaaniitti deebi'anii qubsiifamanii jiran. Lammiileen kanneen gidduudhaa kanneen OMN fi yaada isaanii kennan qe'ee fi qabeenyi isaanii hundi jalaa manca'ee waan tureef rakkina cimaa keessa jiraachuu himanii jiru. Oduu Musaa. Harargee ba'aa Baabilleetti namoonni 59 ol tahan qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaafamuudhaan ji'a 9 oliif ala turan gama qe'ee isaaniitti deebifamanii yeroo jiran kanatti qabeenyi isaanii hundi jalaa badee waan jiruuf rakkina guddaa keessa akka jiran Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himan. Nagaya arkame suni jecha nu gadi galche ogaa gaggalle waan qottoo murannuun illee hin qabnu waan dongoraan gadi dongoran hin qabnu tokko waleeggachaa mana kana ammaa nam 5 jahaani sharaa ogwaa kanaa keessa jirra. Amma horiin keenya saamameeti waan takka hin qabnu ijoolleen irdina nyaataa rakkina uffataa rakkina bishaan dhugaatiidhaa kana qabdi. Oogwi ajaa'ibaati boqqolloo nu kan nu jiran boqqolloo tana waan daakannuun hin qabnu. Uummataa fi mootummaan gargaarsa akka isaaniif taasisus gaafachaati jiru. Uummanni Oromoo ka wanni isaan nu deeggarsa nu baasanii nuti silaa warra kadhatee jiraachuu barbaadu miti. Garuu namni harkaan qabne gartee waan ittiin qonfaratu hin qabne kadhaa jalaan bahu. Uummanni keenya sadarkaa irraa kana meeshaa fi lafa keenya kana waan ittiin qotamu uummanni Oromoo bakka jiru irraa hundaa'u qe'ee keenya kana nu deebisanii akka qotannu meeshaalee ittiin qotannu sun fadhu qarshii meeshaa adda addaatiin akka nu gargaaranii jagartee. Kanaafuu mootummaan waan bilchaattu silaa nu dhaqqabee barbaanna gartee wanni dawaa nu qaba. Kan hoggaa dhufe numa nyaadhamu malee hanga daa'imni kun hanga ibiddara nu taa'ullee wallaahi nu nafatu. Akka mootummaan bakka kana likkinna irraa gallaalee uummanni kun amma daa'imman kun nama baay'ee jira kan abbaan isaan jira jechuudha. Akka mootummaan uummata kana bakka bu'aan isaanii ana beekte akka mootummaan hatatamatti furmaata godhuuf hin jiru galatoofa jechaan na xiqqaatu. Oduun walqabateen godina Harargee ba'aa Baabilleetti lammiiwwan gama qe'ee isaaniitti deebi'uun qubatan keessa qaamni dhimmi ilaallatu gargaarsa tattamaa akka godhuuf gaafatanii jiru. Oduu Musaa dabalata qaba. Aanaa Baabilleetti jiraattoota turtii ji'a 9 booda gama qe'ee isaaniitti deebifamanii qubsiifaman keessa shamarran hedduun alatti dahanii rakkachaa akka jiranis OMN itti himan. Daasa keessatti dalee dhaammocha kanaan daasa keessa jiraachuu jirra roobaa fi qilleensi harma keessa nutti afuufaa jira dhukkee wajjin hin dirqumatti fooxaaf irra dhoorkaa akkana jiraachuu jirra. Ani mataa gaafa ilmoon gana keessatti labba qabadee taa'uun tun waan narraa luutu dhabdeetti. Yooniin awwaanya adda ilmoon tijallee narraa luutu waan inni itti qabadhu hin qabu waan inni itti fayyadamu hin qabu. Unkaa waan namni gisee dhaleetti fayyadamu dhiisi nyaata kaanuu nyaata gisee kaaniitu nyaadde garatti guyyaa tokkoof beekeen bullee gan arma dhukkee tarkaisi galees. Shamarran alatti da'an kunniinis tajaajilli da'umsaaf nama barbaachisu hundi akka isaaniif guutamu gaafachaati jiru. Akka hatattamaan mootummaan sharallee taatu nu laaltu barbaanna wanni irra teenyulleen kunoo ba'addaa tana. Mootummaan kanaafuu nyaata gisee olmaatti fayyadamnu bishaan saabuna waan qabu waan itti barbaachisu nu barbaachisu nu gargaaru barbaada. Hojiin deebisanii qubsiisuu taasifamaa jirus bifa guutuu ta'een isaaniif akka raawwatamu gaafachaati jiru. Magaalaa Hawaasaatti hiriirri guddaan dubartoota qofaa hirmaachisee har'a taasifame. Hiriirri nagaa kun kan taasifame gaaffii naannoo ta'uu uummata Sidaamaa fi mootummaan deebii akka kennuuf gaafachuuf. Hiriirtonni magaalaa Hawaasaa mootummaan gaaffii naannoo ta'uu uummata Sidaamaa fi xiyyeeffannaa kennuu akka qabu gaafatanii jiru. Hiriirri kun nagaan akka xumurames odeeffannoon gamasii arganne ni mul'isa. Egaan daawwattoota keenya oduun sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne kanan gammaatti daawwatanii qophiilee Oromiyaa miidiyaa neetworkaaf waliin turtii gaarii isiniif haa ta'u.